Deeman mucayyoon tun osoo karaa deemtu wallaaltee osoo deddeemtuuti arabni harkee fuudhee mana isaa geessee isa araba karatti deemtu sin qabdu araba bira jiraachuu turte. Arabuma bira jiru saniitu itti taphatee mana dura dhayite san osoo achuma dalayduu itti taphatanii. Ittiin naasoo kiyyadanii siqa. Adda baasiree itti taphate waggaa tokko yaani hojjira ka'e tu ka'e. Itti taphatan. Ni ulfeesse. Har'a guyyaan kolfaa'uuti. Aya ulfeesse jee. Aya har'a guyyaatti qaala guddifnaa. Itti taphataniiti boodarra gisee asiin xiqqootu maallaqaa isin kannanii fi bilaashii dalaysiisanii achirraa fuudhee mana intalasaa geesse qaallichi mana intalasaa. Aya ilma sandalte muni jee. Ilma sandalte isin? Mani ganaan dalle siifin itti deemaati. Naayye. Amma mana intalasaa geesse mana intalasaa osoo dalaydu hoggaanii fi ilmoo garatti ifa gartee ijoolleen rukaaba tokko isii duubarra fidanii ijoolleen cinaan isa faana maaraa haasoyitii dhayitee akka faamiliitti icha keessa ijoollee sanitti himte ijoolleen tuni fuutee arabatti himte ilmootee san intalti tun garaa qabdii jaaniin. Amma gisee arabtittiin isii gaafattu eenyu si taphatee ennaan barabbaa keetiin na taphatee akka gabbaatee achirraa hin banne qarshii kannaaf hin turree gaafa sanii amma intalti koonnarraa gabbeetteetuma halkan gurraacha firraa fuutee akka darbiti. Amma sachi arabni biraa fuudhee ifisii bira jira amma ilmoon garaa baatii 8 jirti bikka biraa jechuun mana sadaffaadha. Gaafa mana sadaffaa kana jirtu amma baatii 8 garaan gisee arabni gaafatan abbaan ilmooteetii eessa jiraa jennaan dhayiteeti akkana arabaan na taphatee jetteen arabni yookaan si ajjeesnaa yookaan gaanuti diliidhaan of hin dalaydu irraa filadhuu jechaan jaaniini achi har'aan tana reefuun tanamma dubbii tana fidanii dabbaal biraan gahii naan jan lubbuu isii akka baraaran. Ilmoo sandalte modali. Koi ilmoo sandalte modali. Ilmoon baatii 8 arabni bilaash dalaysiisaa jira maallaqa amma taboodaa tanaatuutu dhibba takka dhibba lamatti kakanniti malee maallaqa kannaaf hin jiran bilaash dalaysiisanii kumaa fi 300 qofa harkaa qabdi. Riyaat fiduudhaaf sawwaaqni isin ini gandasi marra ko gandasi. Okay garam mulata. Sokke garam mulata isa. Guroo mo wadno. Guroo isa natti bakka. Bakka bilbila fuunee gaafanna gaana. No imi ganda yamantaan ma obboleetti yantaan imi rakko dogu magala diraati barzalaadha natti. Doo fuudha jettee ana akkasitti duraa malee. Warra dooguti. Ana akkasitti deebi'eetiin gaafadha dabbaal keenya. Warra doogu taanaan ganda keenya sokkee nama nan beekooti anatti mi waan goonu jira. Haajjesani. Waan kana dirqamaan itti taphatanii jaalatteen goone maallaqa kannaaf bilbilaan qabdu bar bilbila khashaafaanii namjoolleen agartee irraa natti himaa jirti. Amma faafee koo yookee amma hara furmaataatti amma waati wanni anda waan kana fiddee furmaatatti barbaanna jechuudhaaf fiddeemi. Furmaatatti barbaanna gargaaramtee karaa riyaatu lubbuu araba duraa baasanii akka ajjeessaa kana duraa baasanii riyaa fidanii Oromoon gargaartee halli gootuun dhufe. Kaafiyee yoo duutu dabbal bargaadamati karaa gala kitaabni rabbi ajjeessa jaa. Aboo itti taphatanii dirqamaanii maal taata mucayyoon jaalatteetii miti bilbilaan qabdu bilaashin dalaysiisaa. Murtii keessanarraa ajjeesaa darbaa maarree godha arratu murtiin takkanaatu waa gaddeema mee dhaabbata shayxaana firraa naarraati mucayyoo namaatu taphate araba wanni kun arabni Durri battee gaafanna Oromoon gargaartee karaa riyaataa ooftumaa jala gaafii gaafanna faafee yeroo ammaa ta'an eesiirti intalti gandara baa jirti moo yeroo ammaan tanaa fuudhaniiti shimbirroo takka fuudhaniiti durri amma isiin bira jirtu kun shimbirroo fuudhanii hallayyaa keessa darbanii shimbirroon hallayyaa keessa ciicciig jettee hoggaa shimbirroon ciicciig jette maaltu as keessaa ciicciig jennaan koollaan ijaaniin aatis akka shimbirroo tanaa si goonaa fakkeenya shimbirroo tanarraa laalladhuu jaaniin edanuu tan anamma gizee dhufanii natti himan ni rifadhee gaadabbaaliin gaa jeetiin intala Oromoota dirqiidhaan akkana godhanii isinit dhufe.
waan biraa yoo dhabdanii Faafi dhaabbadhugaa amma aramni sin amma bira jirtu kun maal irraa fedhan? dhagay akka isin bikka isin itti dhanku ana godha mushwaara godhaadhaa fi riyaat fida. Faafi aramni amma isin bira jirtu kun maal fedhan irraa? Maaliif harkaa qaban? Maaliif si ajjeefna jaaniin maal irraa? Numa dalaydiif malee arabaa garaa na godhe bikka san fidan. Bikka san akkamitti dalayduu arabni garaa godhanii maqaa nu balleessita jaaniiti irratti hojjechuu deeman. Okay, Gifti, na dhageessa amma? Hin dhaggaa. Halo. Isiin amma mana arabaa jirti? Amma isin mana arabaa hoosha keessa jirti hoosha. Teeritti godhe alartu. Radda wala. No, nambaraa miti fidi asmarra fidiyu. Inumaa sana asirratti hojii asuu nama. Dabbal miti yoo kashaafa malee hin qabdu kashaafa qofa qabdi bilbila guddaas hin qabdu. Yoo asirra dhuftee garaan si yoo asirra dhuftee rakkoon si mul'atee garaan si illee mul'atee waan taate himattee rakkoo kan si furtu. Fakkeenyaaf dabbaal yoo jawwaala guddaan qabaateen mashawarri kan fuudhu bakka lokacin ammoo qaama bira deema. Mee oomishni ni faamsisa dabbal keenyaan obboleettii isaatiin hafaama. Dhagay dabbal akka goonu nama naannawa san jiru nama ijoollee re'ee iddoo haa taatu ijoollee gaalee iddoo haa taatu bikka sanitti erginee nama bilbila qabu biratti erginee. Ammazoon gaalaa waggaa jaata kaara yaa hin garre yoo ta'u dhaqeetu kee maarra baatii saddeeti duuba michiyyoo baatii saddeeti akkamitti tuquu danda'a. Miskiina. Kana nuu duraatise hin beektu. Ijoollee gaalee akkamitti ergita faafi ati ijoolleen bakka isin jirtu beekti mooduu akkamitti nama sanutti erguu dandeesse yoo nama achi hin beekne akkamitti erguu dandeesse. Amma ijoollee amma isiidhaan itti michiyyoo takka qofaatu isii beeka kashaafaan irra dawwalti tagartee dhuftee isii duuba mana kana dalaydee aramni fuudhee kunoo micootan akkana maqaa nu balleesse jaaniin michiyyoo saniin isinii fida. Akkaataa michiyyoo sanii hunda isii haasaysine. Okay, isii fidi. Hayyee isin aduftu isii fide. Okay, khalas isin fida hoggaa michiyyoo fidee dhufe michiyyoo ni haasaysitanii akkaataa isin itti jirtu akkaataa isin taate isin qaamaanillee agartee jirti michiyyoon fida hoggaan dhufe galchi. Dawwaliif hayyee dawwaliif mana dabbal kottu jenni Meera Abdullaatti geessi ganiti Meera naa ga'u godhu Meera ililli darbi itti ol si baafna. Tokko Meera itti geessa yaadgeera. Wakka michiyyoodhaan fidee dhufa michiyyoo isii beektu. Rakkanne yaa. Lookashiina nama hin qabne nama lookashiina hin qabne akkamitti dhiyaatan dabbal. Taniitti taguu fedhii malee gudeedamtee akka intala shamaraa takkatti afachamee oguta akka Meera oguta kana absi fedhii malee michiyootan wanni kun irratti dalagamee faafii keessaan dubbistee michiyootan yoo malli godhameef dirqama qabdu miidiyaa wanni ani keessaan dalaguun danda'u lakkee abbaan rakkate abbaan miidhame asmarraa dhufu kottu isumaan sun haa dhuftu garmasii sanuu laallee takkatti toqamtee hundi nutti himtee mushaara goonaaf. Sanii miti dabbal muna suuraa kaasnee arabni suuraa kaasee bilbila arabaa fudhanneetirra isin bilbila hin qabdu kashaafa malee dabbal suuraa arabaan suuraa kaasi jennee suuraa arabaan ergisiif malli ni jira. Dhageeffadhu faafi arabni suuraa kaasee nama ajjeesuu deemu arabni suuraa kaasee akkamii argisa. Maal barbaachisa maal si ibsuu feetame arabaa itti taphatee intala Oromoo rakkoon irra geessa hin danda'u gaa nuti nama rakkoo gargaaruudhaa dhaabbannee akkam ta'ana duuba. Barrakkoo ni gargaaramti faafi garuu michiyyoon tuni har'aan tana fedhii malee wanni kun irra geggeeffame rakkoo tana hundaa isii mudame fidanii addunyaarra saaxiluun maaliif barbaachisa michiyyoo tana keessaan dubbisanii keessaan namni hangi takka illee suutii keessa jirtiini. Namoota angalakkitteessan namni hangisa yoo fedhe keessaan dhaqee viidiyoon garaa si ilaalu. Dhageeffadhaa kaabota tokko hundaa wayi. Okay, muna muti madu. Faafi amma dhageeffadhu ati qo'i dabbal yoo danda'ame michoo mootummaa qabsiisu. Roobaa kiyya nafi deemi qo'i goonu jira. Faafi nafi deemi. Furmaata godhe deemi. Furmaata nan godhuuf dhageeffadhu. Rakkoodhaa hawaasani naqee asirra fidummaa barbaachisee qaana'ummaa barbaachisee duraan kaanooti. Qaanii rabbiin qaanii abbaa rabbitti murteessu qofaatu qaanawaa rabbummaan qaanii sitti murteessin malee qaanii rabbii si murteessee kennaan hafuun keenya jiru. Qaanii walii lama gaata feetee gootee fedhii malee gootee jira. Qaanii walii lama bara. Qaanii kudha shan haa taatu hin jebaran. Haasawtiin jira kudha shan haa taatu.
salamte ulfooyte diqaalaadha. laa ilaa Arabarraa Oromoorraa I don't know rakkoon hin jiru. Amma eega ulfa san firraan baasin eega ulfa san dhoofuu hin danda'in eega rakkatte eega gatamte eega darbamte wanni dhoysaniif hin jirtu. Keessa namaa seentee keessa namaatiif birriin fuutu yoo dhugaa himte malee dhugaan sun gaminni akka ittiin ulfaa'e fedha kiyyaan malee arabina xabate yaa sabaa yaa uummataa yaa obboleeyyan kiyyaa na bira dhaabbadhaa jechuu danda'u qabdi. An dabbaan akkasittiin gargaara atin akkasuma gargaarta. Dhaqeetiin amma nama 15 waan kana quban qabne guruupii godhee mucayyoo wayii takka arabni ulfeessee qotaa gargaara eenyu abbaa gatii qarshii nakkan qarshii lafatti teessi. Nin fidaayyee miciyyoo ilmoo arabaa Oromoo adamma sirraan fuutu sirra darbitee deemti yaan ilmoo arabaatiin namni bira buutuu hin jiru michiyoon tun jaalattee jibbite booda nurra dhiiftee deemti yaan ilmoo arabaa Ofittee muciyyoo sanuu boochiftee rakkoo sii machiiftee asirraa nama garaa nama raaftee akka laafutti miti barkeessa nama kana kaseentee waa argattu waliin maal taate rakkoo ta'e matteeti malee. Kaanis hin barbaachisu. Jalqaba kaanu itti mira bitti fedhe maal goona bakka eeree nama keenyaati. Carraa dubartii kana ta'e. mataasti suudii keessa jirtii mi dabbaan mee dhaabbadhu dabbaan suudii jirtii mi naannoo kam suudii qoe badduwii Sana keessa gaafa jirtii qafaa uummata naan birii irraa kafaleetii fuudhii bira buusi jirre. taslisi lakki akkasii miti faafi micoontu suudii keessa jirtii mi Gaarra jirti gaara keessa jirti warruma gaafa duraa isii fuudhe saniitu wali jijjiiree mana manatti wanni godhee harka malee Oromoo biraa hin jirtu as fagoo jirti. Dallaan eesiisan fidugaa dallaan eesiisanii mugaa dallaala san qabnee baasisifna. Akkana keelakee kana godhan mayraatu waan kana furmaata mayraa qabaati mayra kana mayraa furmaanni waan kanaa maal gonno beesa. isiin naannoo kam jirti naannoo kam jirti Kanarra miciyyoo dhayneeti miciyyoo bilbila isiitiis fidee yoo suuraa isii harkannee suuraa siidhaa finnee akkasitti miciyyoo yoo fiduu ka dandeenyu taane farmaatatti goona. Na duraan jarjarin nama rakkannee fi Dabbaal jaalattee jibbitee arabaa itti taphateedhaami arabaa dirqama godheedhaami laal dhaggeeffadha ijoolleen teena arabaa dirqama godheedha an kunnan dhimne waan gaarii arabni erga itti taphatee yaa'anii rakkoo miti dirqamni ta'uu danda'a san furmaatanii goona kun sin dhibin hawwanni na dhibee intalti qaluu deeman tashimbirroo gaggarsiisanii asiin gasi darbina janiin akkamiin achirraa. No kuni asawama faafiiti baru feeni faafiin garmunu laafisuuf jettee dhiisi rakkoo miti. Taatana nan dabarsin yaaboo gurbaan kun nama Haya fidi miti okay. Okay yermi direen dala fidi. ilmummaan tunu to Oromooti arabni shaqqaalaa karaa deemtu jadiidee karaa deemtu ta huccuu dhiqattee shiita tokko ofirraan qayyarinitti taphatu tokko hin jiru ilmoon dhaabbata ilmoon tunu to Oromooti jaalattee jibbitee arabni taariba miskiina taariba deemu ta shiita tokko hin deemtu ta xurii dhiqattee hin beekne taphatu tokko hin jiru akkuma warra re'ee achi dhiyaatu dubbifnee teessanitti ijoolluma re'ee saniitu itti taphate jaalattee jibbitee faafii teenya fidii deemi ijoollee re'ee san si galee. La lama meira faafin tu kolilla itela refo amma makanya fi amma wonni gosta abin jelen duguma arabni nama garte nyaade dum kun kafole ko nyaade dum dalini abe ilmu garam hayo arabni sana kamittu ko arabni ega urar kate fi fu amata meka fuudar kate jira waan gode miyyo garan dibbae amma gakka lubbuun isiin duunechi baasuudha bakki isiin daytuun jirtu maanta Oromoonni shakketi morri kana akka firaatii wal godhaa jira akka firaatii wal yerifachaa jira waan ta'eef